Akkaataa itti gara Ishi sinkena. Gamme gammachuma ira makansa gaming media. Wayye. Inna la maada beta asradde natille machuda Oromo chuda. Profile wabi tuqu akka anti achima qaasa jala jira achuma irraa fuudhanii birrii amma kuma lama sata'u amma barbaadan gashuuf wallahi akkastaanaan iddee lamatti ni jechuudha manuma saabanii achuma irratti namni deeggarsa gochuu wayyu akkasi wayyu manuma saabadhu la ani jechuun jedhu akkas wayya warri deeggaruu barbaadan achumatti deeggara keessumaa immoo namoonni bukkee jirta yoo jiraatan sagaleedhaan illee deeggara ufoksuusin barbaachisu maaliif michaan kun egaa haa ta'u ta'ini waa rakkateeru qaba kanaaf manuma isaatti deeggarsa godhaafi hawwii akkasuma wayya achi darbaa maqaa isaa tuqaatu achi darbaa warri gargaaruu barbaadan la achirraa bilbila koomoo kaayara asuma fudhadhaa WhatsApp irratti na argaa yoo isaanii immoo follow deebisaaf hin jira achuma irratti illee rasiitii erguu dandeessu isaan kuma 500 guunaan dallaalaatti laatu dallaalaan immoo kaayiroo geessaan jechuudha dura 200 ture iyyuu kan inni taa'ee intineechaa ture maaliif amma immoo fudhatanii birii ammanaan ooyyee wabi inni harka girra maalinni sigaraadhaan isa gaara malee hin taa'uufi Azifatti kan. gadin baay'eedha baar qulfiinaa kennaadha banna nan baay'eedha jimmaan naqa jedha wabi eessa dhaquu barbaaddaa Libyan jira Jimma naqa. Kofi kan. Anna Oromo laachi manas amma waleen turta akkastiin. Ana akkasitti turuun isinii faayidaan qabu namni gargaaruu barbaadu. Nini manuma isaatti Okay. dhaabachuu wayya. Ishi bakka ani dhaqee nama gaggashee nama gargaaruu ni ol gashaa intiniin jira warri gargaaruu ni barbaadan warri mana walee jala jirtanii profaayilii wabii tuqaati akkaawuntiin achi jala jira Oromo birrii 100 illee maan ta'e 500 illee hin ta'ina hin tuffatina ergaa fi baalla innaa mucaa'uni biyya isaatti galu jimmaa malee waan beeku Liibiyaa keessa jira kan inni jiru akkasii ishi innaa galatoomii awwalee. Achi darba warri fedha gargaaruu qabdan achi darba. Buusiin bakka akka nama gashuutti ishee mana nama gashuu hin danda'u. Annan baasa achi darban. Ayyeesh. Achi darba hundi keessa warri gargaaruu barbaadan. Yeroo an biraa ba'e namni na jala arguu hin dandeessan waan ta'eef achi darba an biraa ba'uuf ani amma. Namni fedha qabdanu maqaa isaa tuqa achi darba. Jimma nagalcha Jimma. Yaa gooftaa koo waan baay'ee nama agarsiiftate. Soori asee konnaa wal biraa baamu nama darbata. Rakkoon qabu garuu mucaa kanaa beektaa deeggaruu koo hin deeggarra gan akkaataa isaatu xinnoo haramnu. Bakka bu'aan hin jiru biyya sana qoye. Imbaasiin Itoophiyaan imbaasiin qabdu achi. Imbaasiin illee hin qabdu ni beekamaadha. Nama kaleessa nagaa wajjin faarfataa turre wajjin. Addunyaan ikkoo akkasii kaa wale yeroo sitti intinii jettu amma wanti ta'aa jiru I don't know totally waan mentally disabled ta'e miti gen waan ta'e jira yaadan akka kootti. Kanaaf reality isaatu anaaf naa liqimfamuu dide keessa kootti malee hin gargaarra ture dhugaa. Haa ta'u garuu namoonni gargaaruu barbaadan gargaara. Duraan yaadatta akkaawuntii banadhu jennaan namaan bane. Asii galee. Manuma waaqayyootii ba'uu salphina qaba malee rakkinni waan biraa miti. Kanumaan argiyan. Baratti barri
isa walii isa wallaalame maal jettame to namni qabatamaadhaan jiraate namni tokko namni lama deebisee gashabar guddatee miti garuu akkaataan isaa ifatti ta'uu qaba ana rakkanne nama gaddisiisa dhugaa waaqayyo isa wajjina ta'uga maal jenna ree dhugaa gooftaan qalbii sammuu sattaa deebisu waan sammuu immoo otoo ati akka qoosaatti sitti dhufa beektamiti waan antini wayii fakkaate eeyyen ayu maaliif fuula guurta kaleessa gadda yeroo waliin faarfannu nama nagaa ture bar namni kun maal ta'e gara wal faarfataa ture na wajjin nama faarfataa ture nama nagaa akkamii ture maal ta'e amma gara amantaa jijjiireeti gara keessan dhufe ka guyyaa keessa kun achumaan ayi isatti illee kolfini ani na gaddisiise kuni yoo amantaa awwe amantaa fasoon taane kuni waan isaaf qoodamee jirudha yaa waan achi dhufedha malee sila amantaa ani amantaa kamiyyuu kabaja qabaate ortodoksii pheenxee musliim hundayyuu ani ija tokko laala si gale ani amantaa namaallee hin kabajaaf na'am Duruma dubbachuu dide baabole argite tamti yeroo orma durraa kana biyyaa ta'e ko gastii irratti dhufee maal irratti si gargaarra jennaan akaawuntii nutti godhe eeyyen hankee banadhu hankee irratti sii galchinaanne kan nama biraa nutti maa ture badu siluma rakkoo qaba malee inni rakkoon yaa there is something wrong. Garu wanta tokko waan dogoggora wayii jira isa bira. Egaa gooftaan isaa gargaaru ayyo maal jenna gaa? Akkasuma dura gochuudhaaf kara kamiinuu. Oromummaa walirraa qabna. Namni garuu hin gargaara. Oromoon hin gargaarti. Achi dhagaa gargaaraa naan jiru. Sila Oromoo miti. Atu miliktee of ta'e buna. Milik. Oromummaa jijjiirradhee jira. Mubeetti miifayyu waan argite mubeetti miifi gargaarsisu yoo itti tole. Maatiin imtu obboleessa keeti miti. Isintu jaalatti si qabe beekanii waan akkana maal jedhee naasaa. Sititti meedhaan gadda si ajjeesuuf yaayyuun jedhe. Maal jechuudha kana jechuun. Awwaala duratti dubbataa turte darbal kaaba. Nama ajjeesaa badanii dhiisu jedha. Ofee kan jedheni kama aduu reemu jala. Ay qarama maas jira barnu bira jira bar harka keenya keessa jira. Intala sii kana beektaase. Intala sii mubee jaallattee yoon si dhabe sin ajjeesa jettee siin kun bariin. Oo ishee kanaayi. Ayyoon isii kana kunoo. Miyuutii qabatte si gellaate. Girrigirri yeroo geemii isaa sana jala yeroo girrigirrii kaasanidha. Eeyyeen. Atu itti wallalee biroo kami addunyaa baxabbataa ture miidiyaa barbaachuu. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkami dhugaan isaa moo akkamii yaayu? Dhugaan isaa gaafa goola bamu achin ture beektaase. Waanuma sibiloo kee jettee kana hunda akkas goote waan hunda baxabbattee fixaayu jennaani mubeen. Wal ajjeesuun jira namni wal jaallate kun bilqiidha jedhe.
nullu kasireettu ufee hudhee wajjeesi. Awwaale Wayyee naal akkamitti nagaadha? jirtaa nama koo akkam Jirraa tokko dhugaa akkam nagaadha? jira galata gooftaa baga jiraatte. Atis baga jiraatte baga wajjin turaan hin badde. Ameen biroo koo jirra wal argaan jiru miti samoon. Yaa dhugaanis tokko biizii waan ta'e dingata si ilaalaan ture gaafa seetti garuu hojiirran ture hojiirra taa'ee si dhaggeeffachaa ture. Anjira biraazar. Yaa egaa hojii hojjechaa sin ilaalla malee baay'ee si mijataa miti. Noo jiraadhu. Akkamitti nagaa jedhee? Jirra har'a geenye kunoo galata gooftaa. Naan barreessine bilbila kee muusii gaafa addeen ture karaa keessaa. Nan dagadhe dhugaa. Yaa naa barreessu waasaappi naan sabna. Kanan siin jedhu mucaa kana baay'isee gargaaruun hin danda'ama garuu kan hojjaasaa ture jiimaaloodha maqaan kee. Nama lama sadii taatee walitti dhuftee gargaaruu hin danda'amattis easy. Garuu namni tokko bahee yoo dhuguma haala inni keessa jiru kun qabatamaadha ta'ee namootaaf explain gochuu qaba. Maaliif karaan ittiin birrii walitti qaban baay'eetu jira social media kanarra. You know, we have to know the truth. Dhugaa jiru beekuun barbaachisaadha. Erga dhugaa jiru bartee immoo gara murtootti deemtee gargaaruun salphaadha baay'ee. Biyyatti galchuu namni tokko sirrii galchuu danda'a. Namni tokko galchuu danda'a garuu dhugaa jirutu baay'ee barbaachisaadha. Dhugaa jiru baruun. Amma kan dhufanii liivii bananii fi maaliif gabbaanii afaan lama kunoo mucaan kanaadha nuti bira jira akkas ta'e gaarreedha. Ni utuu haasa'anii baay'ee salphaadha si galee. Akkastu bareeda ture. So annaan liqeeffamne yoo galtii dhugaadha taanaan nutti himaati karaa barbaachisaa ta'e gargaaruu dandeenya. Garuu dhugaa jiru bira ga'ee hordofu. Yaa dhugaa. Achumatti godhaa jiru intalatti si amma tiimii moo maal jedhamtu si haasofte sanatu dhimmicha sirriitti beetti natti fakkaata. An dirqama koo baadheera bakka nama jiru irratti namni gargaaruu barbaadan achi goraati gargaaraa jedheeraani jarriin gargaaruun yoo gargaachisuun barbaachise keessoo saammoo sirriitti hin beeku moo caanin moo amma sadarkaa haasa'uyyuu dadhaburra ga'eera argitee kaate miti gaafa namma haasa'u. Yaa laalaan ture. Egaa jaruma qabee jiru irraa dubbachuu danda'a jedhee tane. Sadarkaa mucaadhaan mari'achuun danda'amu irra darbee jira amma dhimmichi beektaa na wal. Okay. Yaa alaagaa amma akkam ta'e beektaati wantoota wal'ee tokkotu jira la. Tiinii obboleettii qodaachaa turanii. Eeyyeen. Tiinii siistarii qodaadhe isheen hin baatee oromummaa min dandeenya gargaaruu hin danda'ama haala mijeessitee. Kan innaana gaambee kan isan akkana ta'edha. Malee obboleettii qodaadha amma meebi yoo dhuguma sammuu isaatiin isaanii maatii isaa fayyadee akkas ta'uu danda'a. Maqaa akkasii qabaachuu dandeessi. Isheen kun oromummaa waan beekaa malee hin beekochaa turte. So bira gaheetii gargaaree hin galchina rakkoo hin qabu. Dhugaan isaa nuuf ibsanii namoonni bira irraan ba'anii namni gargaaruu danda'u. Maaliin beeka deema mucaa kanarratti birriin galee eenyutu galcha? Isa murteessaan namoota bira jiranudha. Yaa uummataaf ibsuu qabu ba'anii. Amma mucaan wayii dhufeera jedhaa jiru ijoolleen namni wayii haasaa jira natti fakkaatu. Okay, yaa gara barbaachisaa ta'een gargaara rakkoon qabu.